waaqayyo akka jedhu sabni hundinuu maqaa koo akka waammataniif harta wal qabataniis anaaf akka hojjetaniif dubbii amanamaa nan kennaaf. Warri anaaf sagadan sabni koo warri tamsa'anis laga kuush gamaa aarsaa anaaf hin fidu. Guyyaa sanatti ani warra of gurguddisuutti gammadan isin gidduudhaan nan kaasa. Isinis wanta ittiin na yakkaa turtan sana hundumaaf hin yeellaasifamtan. Tulluu koosa qulqullaa'aa irratti si'achi of hin tuultan. Sabni koo warri hafan si'achi hin yakkan, sobas hin dubbatan. Nama sossobuunis dubbii isaanii keessatti hin argamu. Egaa sagalee gammachuu dhageessisaa. Garaa keessan hundumaan gammaduu keessanis beeksisaa. Yaa ijoollee koo hojii waaqa keessanii hojjechuuf harki keessan lawwaasa'ee kan gad rarra'u hin ta'in. Ani kunoo mar'ataarra torbaan qabaarra aangoo diinaa hundumaarra sajjachuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Jabaadhaa. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, waaqayyoon beekuttis guddachuu akka dandeessaniif kadhannaatti jabaadhaa. Obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uuf akka aangoosa ulfina isaa keessaa dhufutti jabina hundumaan jabeeffama. Waaqayyoonni nagaa kennu immoo dafee seexana miilla keessan jalatti hin caccabsa. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus isinii wajjin haa ta'u.